Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Haleellaa waboo baqachuun humnoonni mootummaa Shawaa Lixaa bakka hedduu gadhiisanii ba'aa akka jiran himame. Oromiyaa keessatti lolli waboo fi humnoota mootummaa gidduu hammaachuun humnoonni waraanaa mootummaa bakka gadhiisaa akka jiran gabaasaaleen ba'an akeekan. Jawaar Mohaammed maxxansa fuula Facebook isaa gubbaa irratti har'a katabeen Shawaa Lixaa bakkoota hedduu waraanni mootummaa gadi lakkisee ba'uu isaa gabaasa argachuu himeera. Bakka waraanni mootummaa gadhiisee ba'aa jiru waboon qabataa akka jirutti kan ibse Jawaar haleellaan waboon gaggeessaa jiru jabaa ta'uu isaa saaxileera. Jawaar gabaasaaleen waboon Shawaa Lixaatti mootummaa haleelaa jiraachuu isaa qaqqabuu kan hime yoo ta'u akka gabaasichaatti godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda Kilbee Abboo Qarsaa Mirxii fi Bonii keessaa guutummaan waraanni mootummaa guyyaa kaleessaa gadhiisanii ba'uu ibseera. Tibbana Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti haleellaan waboo hammaataa jiraachuu gabaasaaleen karaa adda addaa ba'an ni mirkaneessu. Oduu keenya itti aanuun alaabaan Itoophiyaa jijjiiramuu mala jedhame. Halluun alaabaa Itoophiyaa fi bocni isaa jijjiiramuu akka malu ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee himan. Eenyummaa Itoophiyaa kan ibsanii fi saboonni biyyattii kan irratti waliif hin galle keessaa tokko ka ta'e alaabaa Itoophiyaati. Alaabaa kana jalatti sabni akka sabaatti hacuucamee dagoggaan sanyii kan irratti raawwatame waan jiruuf alaabaa kana jalatti mirgi namoomaa waan sarbameef humnoonni alaabaa kana eeguu fi gadi dhaabuuf hojjetan sabootaa fi namoota dhuunfaa irratti miidhaa ulfaataa waan geessisaniif lammiileen biyyattii irraa guddaan alaabaa kana kan kooti jedhaniin fudhatanii jedhame. Alaabaa qofaas otoo hin taane biyya Itoophiyaa jedhamtu akka biyyaatti kan hin ilaallee fi biyya kooti jedhee kan hin fudhanne ta'uu dubbatama. Sababa kanaafis saboonni biyyattii hedduun alaabaa kana jalatti buluu fi itti waamamuu jalaa ba'uuf qabsoo bilisummaa gaggeessaa jiran. Yeroo ammaa kana marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti ajandaa guddaa ta'ee qabamee akka jiru alaabaa Itoophiyaa akka ta'e himameera. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa lakkoofsa gabatee yookaas taargaa konkolaataa biyyattii jijjiiruun isaanii beekama. Lakkoofsi gabatee kun maqaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa lamaaniin waamamaa akka ture amma lakkoofsi gabatee hunduu maqaa Itoophiyaatiin akka waamamu taasifamuun akka haaraatti hojiitti hiikamaa jira. Lakkoofsa gabatee haaraa hojiirra oolee kana ilaalchisuudhaan miidiyaalee ibsa kan kenne ministeerichi qabiyyee fi boca isaa irratti hubannaa kenneera. Dr. Alamuu Simee ibsa kana yommuu kennan lakkoofsa gabatee haaraa kana irratti alaabaan biyyattii akka itti dabalamu yaadamee turullee ta'ullee alaabaan biyyattii jijjiiramuu waan danda'uuf akka keessan galchiin hafee ibsaniiru. Marii biyyaalessaa irratti ajandaan qabamee jiru alaabaan akka jijjiiramu yaada dhiyaate waan ta'eef booda alaabaa yoo jijjiirame lakkoofsi gabatee kun maallaqa guddaan itti ba'ee hojjetame gatii akka hin dhabneef keessaa hambisnee jedhaniiru. Karaa biraatiin lakkoofsa gabatee kanarraa maqaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa lamaan haquun sirna federaalizimii diiguudhaan tokkichummaa Itoophiyaa gadi dhaabuuf hojjetamaa akka jiru ta'uu isaa mul'isa jechuudhaan komiin irratti ka'aa tureera. Oduu keenya itti aanuun waraanni mootummaa Salaaleetti dubartii waggaa 57 ajjeesan. Ajjechaa namoota nagaa irra ga'u jabaatee itti fufuun humnoonni mootummaa ammallee miidhaa geessuu ammeessuu isaanii himamaa jira. Akka kanaan godina Salaalee aanaa Jiddaatti humnoonni mootummaa dubartii ganna 57 lubbuu dabarsuun dhaga'ameera. Gabaasni dhimma kana ilaalchisee bahe akka jedhutti dubartii Ayyaluu Asfaa'u jedhamtu haadha ilmaan 12 akka taate ilma kee lamatu miseensa wabooti jedhanii rasaasaan lubbuu dabarsuutti ibsame. Dheengadda onkoloolessa 6 bara 2025 halkan sa'aatii 5tti waraanni mootummaa manatti dhaquun haleellaa irratti raawwachuu gabaasichi ibseera. Gochaan gara jabeenyaa akka kanaa keessattuu haadholiif hin malu jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa qeeqaa jiran. Oduu itti aanuun diinota keenya mogolee isaanii rukunna jechuun Jeneraal Yilmaa Mardaasaa bakka eebba humna qilleensa Itoophiyaa irratti dubbatan. Wayita waa'ee waraana kaabaa farfamaa jirutti mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa eebbisiisuu isaa himeera. Mootummaan Itoophiyaa dubbiiwwan waraana jabeessan kan uummata waraanaaf kakaasu deddeemsisuu irratti kan argamu yoo ta'u guyyaa irraa miseensota waraanaa humna qilleensa haaraa eebbisiisee bobbaasuu beeksiseera. Bakka eebbaa kanatti dubbii humnoota Eertiraaf mormitoota biyya keessaa mufachiisu kan dubbatan hoogganaan waraanaa kun diinota keenya alaaf ergamtoota isaanii ofirraa qolachuun mogolee isaan buufna jechuun dhaadataniiru. Dubbiin jeneraalichaa wayita waraanni isaan ittiin dhaadatan Shawaa Lixaa gadhiisaa jira jedhamuun himamaa jirutti dhaga'ame. Akkuma kana yeroo atakaaroo lolaa Eertiraa waliin qaban hammaataa jirutti dubbiin kun taasifame. Haalli kun ammoo lola kaaba Itoophiyaa kagama Eertiraa ammeessuu mala jedhamuun yaadda'ameera. Humni qilleensa Itoophiyaa leenjifamtoota loltummaa bu'uuraa fi teeknishaanota xiyyaaraatiin ji'oota 7 leenjisaa ture eebbisiisuun miidiyaaleen mootummaa gabaasaa oolaniiru.
humni qilleensichaa leenjifamtoota kanneeniin alatti sagantaa gulantaa kennuu qondaaltotaas raawwachaa ture jedhan. Eebba kanarratti ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yirmaa Mardaasaa argamuun dubbii taasisanii turan. Ajajaan humna qilleensaa kun haasaa bakka leenjii kanatti taasisaniin Itoophiyaan Afrikaa irraa humna qilleensaa adda duree ijaaruuf hojjechaa jirti jedhan. Akka Leetinaal Jeneraal Yirmaa Mardaasaa jedhanitti waggaa 4 booda Afrikaa irraa Itoophiyaa humna qilleensaa adda durummaa qabu ijaaruuf saganteeffatteetti. Karoora kanas hojiitti hiikuuf hojjetamaa akka jiru himan. Kana milkeessuuf qoonni eebbifamtoota irraa olaanaa ta'uu himuun dirqamatti laatame sirnaan akka baatan hubachiisan. Karoora Itoophiyaan Afrikaa irraa humna qilleensaa adda duree ijaaruuf qabatte kan madaalu teknooloojii fi humna namaa ga'umsuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Olka'iinsa Itoophiyaa kan hin barbaanne diinonni lama jiraachuu yaadachiisanii diinota alaa fi ergamtoota isaanii ta'uu eeraniiru. Diinota kanneen qolachuunii fi mogolee isaanii buusuun raayyaan ittisa biyyaa kutannoon hojjechaa jira jedhan. Jeneraalichi dubbii kana Eertiraa akka qeeqan yoo ta'u, diina keessaa jechuun ammoo kan isaan himatan humnoota biyya keessaa siyaasa mootummaa jala dhaabbatan ta'uu akka noollee hubatameera. Leetinaal Jeneraal Yirmaa Mardaasaa mogolee diina isaanii akka rukutaniif haleellaa itti aggaamamu akka qolatanii saadhaadhatan malee humni waraanaa isaanii Oromiyaa bakka hedduutti rukutamaa akka jiru gabaasaaleen ba'an akeeku. Oduu keenya itti aanuun uummanni Tigraay tumsa waraanaa TPLF fi Shaabiyaa akka hin deeggarre himame. Ajajaan waraana Itoophiyaa duraanii fi qondaalli bulchiinsaa yeroo Tigraay duraanii Jeneraal Saadiqaan Gabratsiinsaay turtii tibbana miidiyaa biyya keessaa tokko waliin taasisaniin haala ammaataa naannoo Tigraay keessa jiru rakkoo bulchiinsa yeroo naannichaa uumaa jiruu fi hariiroo TPLF fi mootummaa Eertiraa ilaalchisee ibsa bal'aa kennaniiru. Haasaa isaanii kana keessatti uummanni Tigraay tumsa mootummaa Eertiraa waliin taasifamuu hin barbaannu jedheera jedhan. Hogganoonni TPLF kanneen Tigraay jiran mootummaa Isaayyaas Afeworqii waliin michummaa uumuudhaan waraana kaasuuf sochiirra akka jiran gameessi nama waraanaa kun ibsaniiru. Humnoonni TPLF kun mootummaa Isaayyaas Afeworqii waliin tumsanii waraana banuuf hojjechuun isaanii yakka ammaan dura hojjetanitti naguuguuf akka ta'e hubachiisan. Yakkoota hojjetamaniif murtiin ammaan dura gara waraanaatti ittiin seenameyyuu gaafatamummaa qabaachuu qabaa jedhan. Yeroo waraana sanaa fi isa boodas qabeenyi bade, kasaamame kanneen akka warqii, lafa, maallaqaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu ta'uu kaasan. Yakka kana keessatti hogganoonni TPLF gurguddoon akka hirmaatan ifatti beekamu ta'us hubachiisan. Qaamonni kun yakka hojjetanii fi fedhii aangoo qabanii wal ta'anii aangoo fi yakka isaanii kana ittifachuuf yakka hojjetan irratti bilisa obbaasuuf tooftaa isaan fayyadaman waraana uumuu akka ta'e jeneraalichi himaniiru. Kanaafis mootummaa Isaayyaas waliin wal tumsuu isaanii dubbatan. Jeneraalichi qorannoo kominikeeshinii daguuggaa sanyii Tigraay taasiseen yeroo waraanaa sanatti harka 75 ol dabaa fi yakka uummata Tigraay irratti raawwatame waraana Eertiraa ta'uu himan. Nama kana ajjeese dubartoota ka gudeedee gadameessa dubartootaa keessaa waan hin taane galchee ka darare waraana Eertiraatii jedhan. Uummanni Tigraay ammeenya mootummaa Eertiraa kana waan beekuuf tumsa isa waliin taasifamu kan hin deeggarre ta'uu ibsan. Isaan waliin yakka waan hojjetaniif ka walitti hidhatan yoo ta'e malee mootummaa Isaayyaas waliin tumsa uummachuun badiisa akka fidu uummanni amanee dideera jedhan. Qaamni waraanni akka deebi'ee ka'uu barbaadanii fi kanaafis kanneen hojjetaa jiran karaa Eertiraa fi karaa Sudaaniin rasaasaa fi hidhannoo akka seensisaa jiran meeshaa waraanaa bitaa akka jiranis kan beekamu ta'uu Jeneraal Saadiqaan ibsaniiru. Jeneraal Saadiqaan Gabratsiinsaay yeroo waraana Tigraay ajajaa waraanaa akka turan waliigaltee Piriitooriyaa hordofee bulchiinsa yeroo Tigraay keessatti hoggansa olaanaa ta'uudhaan tajaajilaa kennaa turaniiru. Boorara waliigaltee yommuu dhabamutti Tigraay gadhiisanii kaba'an hogganaa waraanaa gameessadha. Mootummaan Itoophiyaa TPLF fi mootummaan Eertiraa tumsa uummatanii lola irratti banuuf jedhu jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti iyyateera. Lola dhiyoo kana naannawaa Waldiyaatti gaggeeffame keessatti Eertiraan hirmaachuu ishees mootummaan Itoophiyaa himeera. Oduma kanaan wal qabatuun gama biraatiin Itoophiyaa fi Eertiraan carraan wal loluu isaanii dhiphaadha jedhame. Naannoo Tigraay irraa namoota waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessan keessaa tokko ka ta'an Obbo Asaffaa Abraa gaaffiif deebii BBC Tigiriinyaa waliin haala yeroo irratti taasisaniin Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni banamuuf carraan guddaan jira jedhee yaadu jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraan irra deddeebiin himannaa afaanii cimaa wal irratti gaggeessaa jiru. Gara waraanaatti galuu danda'u ka jedhu yaaddoon guddachaa dhufeera. Gaaffiin ulaa galaana Itoophiyaa hariiroo Eertiraa fi Itoophiyaa ammeessaa jira. Obbo Asaffaa Abraa dhimma kana irratti yoo gaafataman carraan waraana kakaasuu xiqqaadha jechuun amantaa isaanii ibsaniiru. Abiyyii fi Isaayyaas carraa wal loluu waan qaban natti hin fakkaatu. Sabatti wal lolan hin qabanii jedhan. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waliigaltee Saawud Arabiyaa, Imireetota Arabaa Gamtoomanii fi
addunyaan guutuun arge kan mallatteessan qabu ka jedhan namni kun waliigalteen kun buufata doonii fi dhimmoota kanaan wal qabatan kana biyyi kaasaa jiruuf deebii qabaa jedhan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed xumura hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee gorsa dhimma hawaasummaa isaanii Daani'el Kibiret waliin taasisaniin waggoota 30 dura galaanni diimaan harka Itoophiyaa akka ture eeruun dogongorri kun boruu ni sirreeffamaa jedhaniiru. Galaanni diimaa waggaa 30 dura harka keenya ture. Galaanni diimaan seenaa kaleessa waggaa 30 dura ture. Dogoggorri kaleessa raawwatame kaleessa ture. Boruu ni sirreeffamaa baay'ee ulfaataa miti jedhan. Gaafa Eertiraan walabummaa argatte galaana diimaa irraa addaan cittee ka turte Itoophiyaan erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Itoophiyaa karaa galaana diimaatiin buufata galaanaa argachuu akka barbaaddu waggoota muraasa dura labsanii asitti Eertiraan yaaddoo keessa galteetti. Muddamni haa jiraatuyyuu malee biyyoota lamaan gidduutti waraanni dhalachuuf hireen jiru xiqqaa ta'uu namni kun himan. Hooggantoota waraana Itoophiyaa buleeyyii keessaa tokko ka ta'an Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal gama isaaniin gaaffii Itoophiyaan galaana diimaa irratti kaasaa jirtu hanga waraanaa deemuu akka danda'u kaasu. Carraan biraan waraana biraa osoo hin gahin Itoophiyaan deebii gaarii itti argattu akka jiru himan. Tasa Isaayyaas gara mariitti dhufuu danda'a. Amalli Isaayyaas tasa jijjiiramuu danda'a jedhan. Kun kanaan utuu jiru Eertiraa fi TPLF mannaa Itoophiyaaf deebii kennaniiru. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreesseen Eertiraa fi TPLF tumsa uummatanii faannoo waliin ta'uudhaan waraanuuf qophaa'aa jiru jechuun himatee ture. Eertiraan himannaa Itoophiyaa kanaaf deebii kenniteen himannaan Itoophiyaa jeequmsa waraanaa kaasuuf kakaayeffatedha jechuun himannicha kufaa goote. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal tajaajila oduu Faransaayiif yaada kenneen jeequmsa waraanaa olola bulchiinsa keenya durii du'ee bifanna maqaa jedhuun faayamee dhiyaatedha jedhan. Yemaaneen Itoophiyaan buufata galaanaa deebistee argachuuf jecha walabummaa fi birmadummaa Eertiraan humna isheetiin argatte laamshessuuf shira xaxaa jirti jedhan. Gama biraatiin TPLF himannaa Itoophiyaaf deebii kennuudhaan xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergeen mootummaan federaalaa TPLF fi uummata Tigraay irratti himannaa sobaa dhiyeessaa jira. Kunis waliigaltee Piriitooriyaa akka hojiirra hin oolle taasisaa jiraachuu isaa ittiin dhokfachuuf jedheera. Hariiroo mootummaa Eertiraa fi TPLF gidduutti uumamuun isaa himamu. TPLF garuu hariiroo uummataa fi uummata gidduutti jechuudhaan waakkata. Himannaan Itoophiyaa kun himannaa bu'uura hin qabnee fi lola kabiraa naannicha keessatti babal'isuudha jedheera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan hawaasni addunyaa baqattoota gargaaruuf tumsa isaanii akka cimsan gaafatte. Walgahii 76ffaa hojii raawwachiiftuu Komishinara Olaanaa Baqattoota Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Siwiizerlaandii Jeeneevaatti gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan hawaasni addunyaa baqattoota gargaaruuf tumsa qabu akka cimsu waamicha dhiyeessiteetti. Aadde Xayyibaa Hasan Daayiriktarri olaanaa tajaajila baqattootaa fi baqannaa deebi'anii Itoophiyaa bakka bu'uun walgahii kana irratti hirmaachaa jiran. Yeroo ammaa Itoophiyaan baqattoota miliyoona 1 ol keessummeessaa akka jirtu Daayiriktarri olaanaan kun hubachiisuudhaan rakkoolee Itoophiyaa mudachaa jiran koree kanaaf ibsuun Itoophiyaan biyyoota addunyaa baqattoota hedduu keessummeessan keessaa tokko ta'uu yaadachiiste. Kanaanis waggoota 4 darbaniif qorumsa guddaa keessa akka turte himteetti. Itti dabaluunis baqattoonni haaraan Sudaan kibbaa irraa deeggarsa idil addunyaa malee dhufuun bara kana Itoophiyaa fi qormaata taasiseera jedhan. Aadde Xayyibaan barbaachisummaan gargaarsa namoomaa dabalaa dhufus deeggarsi maallaqaa idil addunyaa baay'ee irrateera jechuun akeekuun deeggarsi arjoomtota irraa argamu amma gahaa waan hin taaneef baqattoota balaan rakkuuffisaa jira jette. Hawaasni addunyaa baqattoota gargaaruuf tumsa isaanii akka cimsan gaafachuun qoodinsi itti gaafatamummaa qaqqabeessa ta'e akka jiraatu waamicha dhiyeessiteetti. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.